yoo narraan dhaabbatin anillee sirraan dhaabbatu jechuudha. Itti fufa. Akkanatti itti fufna yoo jette itti fufa. Kun akkanatti ati akkana godhaa jirtaa kun achi deemtellee waan tokko finnee Sumayyas akkana goote anillee citiin baasa jechuudha. Wanta na bira gayaa jiru, wanta na bira jiru, wanta baay'ee jira. Ammas yoo na sodaatte na sodaadhu. Yoo sin sodaadhu jettee itti fufa yoo jette immoo anillee itti fufaa jechuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftootaa fi daawwattoota tiyya akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota tiyya bakkuma jirtanitti nagaa ta'a fayyaa ta'a. Hordoftoota tiyya akkam jirtu nagaa jirtu. Ani naguma alhamdulillah Ramadaan illee dhufaa jira. Awwala afoona lillah yoo natti mufattan jechuudha. Yoo isin arsillee afoona lillah kanatti artanillee yoo jiraattan afoona lillah osoon beekin ka isin mufachi yoo natti mufattan afoona lillah isin gaafadha. Garuu amma waa'ee iccitii minaamina bilaa miti. Iccitii gara malee miti. Iccitiin namni yoo iccitii baasu jechuudha. Soba yoo baase rakkoodha. Dhugaa yoo baase garuu iccitiin jedhamu dhugaa jedhama. Ani dhugaa dubbachaa ture duraanuu dhugaa dubbadhaanii dhugaa kiyya garuu isin hin jaalattan. Awwala jechuudha. Viidiyoo kana laala. Cinqaa akkanaan fedhu yoo kadhutu taate dhaamsa akiraa dhaamifii jira. Har'a booda jalan deemu. Iccitii jettu iccitii qabettu haa gadhiistu ka barbaadde iccitii sana anuu dhaggeeffatuuf hawwee jira jechuudha. Kasiin ayyuu fuudhuu isaatiin kan aarsu iccitii guddaa jira jetti. Haa dhiistu tokko har'a booda jala deemee hin barbaadu abdii kutee jira jechuudha. Dhufti taanaan dhufiin dhufti haafti taanaan haaftu. Walaa isillee walaa ayyuullee dhiisee morka isaanis gamaa gamaa yoo kana guban taate. Wanta Sa'id dubbataa jiru jechuudha. Wanta Sa'id godhaa jiru jechuudha. Anillee jechuudha. Iccitii baay'ee qaba garuu ani akka isaa hin taane jechuudha. Wanta baay'ee dhoysee jira ka isaa jechuudha. Wanta baay'ee dhoysee garuu ammas namni tokko nagaan natti dhufee kana gaafate kana dubbise hin jiru. Balbala kiyyarratti namoota hin taane arga. Kanaan dura argee kan beene jechuudha. Irra deddeebi'anii natti dhufan. Garuu anillee waa'ee dadhabbinni kee hin beekaa. Dadhabbina guddaa qabdaa hin beekaa. Dadhabde amma tasfaa muratte. Garuu tasfaan muratin. Wanta ati godhaa jirtu san wanta ati adeemsistu santu rakkoo kana keessa si galche jechuudha. Wanta ati hojjechaa jirtu rakkoo kana keessa si galche jechuudha. Itti fayyadamaa jira. Viidiyoo kana laala jechuudha. Akkas Sumayyaaf miti. Daanaa garraa fuudheen booda asuma magaalaa sanaa keessa jira jechuudha. Yemen keessa jechuudha. Achiin booda gadillee olii gadis hin deemne Sumayyaa barbaacha ni hifadhee. Waan ani dubbachuu barbaade maalinni wanta dhugaa haasaa jira. Sa'id Sumayyaa argachuuf wanta inni godhaa jiru jechuudha. Haa isiin fagaattu malee haa isiin kalooftuu godhaan jiru. Maaliif biyya Itoophiyaa dhufee yoo ayyuu argatu jechuudha. Ayyuun gadi lakkistu akkamitti mucattee arguu danda'a jechuudha. Yoo Yemeniin deemu immoo ammas waan biraa uume jechuudha. Asii achi yoo deddeebi'u innillee humna isaa fixaa jira. Baay'ee tokko rakkataa jira. Abjuu murachuu hin qabdu obboleessi kiyya. Yoo dandeettee waan ati godhaa jirtu waan ati adeemsarra ka jirtu jechuudha. Waan ati adeemsistu san sirreessuu qabda. Ammas irra deebitee illikii keessan afur hin fuudhaa jedhaa jirta. Kunoo walaa isillee walaa ayyuullee dhiisee morka isaanis gamaa gamaa yoo kana guban taate. Ayyuu fi Sumayyaallee dhiisee
oluma ka'ee baatii tana keessa dhalaa afurii fuudhee ciqiccikii isaanii keessaa illikii itti ba'a jechuudha. Morka jaraatiif afuruu fuudha. Gamaa gamanaan aarsaniif nu gubanii miti. Kunoo wanta inni jedhaa jiru jechuudha. Illikii keessaniin afuur hin fuudhaa. Jaha godhoo edda jechuudha. Lama fuute isaanirra afur dabaltee jaha godhoo edda. Ammas Sumayyaan haasirraa fagaattuu godhaa jirta. Ammas Sumayyaa akkasittiin kaloofne. Iccitii baay'ee anillee iccitii baay'ee qaba. Baay'ee qaba. Garuu iccitii san hundaan baasne jechuudha. Iccitii san baasee hin dubbanne jechuudha. Amma Sumayyaa biraa atifsii jidduu keessan jechuudha. Fageenni yoo baay'atu wanta baay'ee Sumayyaa bira hin gahaa jechuudha. Wanta baay'ee Sumayyaan dhageetti jechuudha. Kana jechuun Sumayyaan wanta godhuu yookaan wanta sirreessuu ka deemtu san hin fagaata jechuudha. Atillee kunoo ammas yoo wanta dubbattu kana yoo dhageettu hin fagaatti. Akkamitti sitti kalofti jechuudha. Sitti hin kaloftu. Dhugaa sitti himaa jira. Ijoollee ta'e Sumayyaa argachuu yoo barbaadde akka kanaa miti. Hafuur ammas hafuur hin fuudhaa. Maal jechuudha? Sumayyaan balleessa maal qabdi? Maal balleessite Sumayyaan? Waan tokko balleessaa hin qabdu. Waan isii bira jiru sirreessuuf akkanaa miti. Miidhama guddaa qabdi. Miidhama sanirraa ba'uuf, miidhama sanirraa fageessuuf yookaan miidhama saniin keessaa baasuuf akka ati gootuu miti. Sumayyaa yoo dubbisu, yoo yaadde jechuudha. Yoo yaadde ana na qabu dirqama kee ture. Garuu kana barbaaddu seeraan nan barbaaddu. Nama natti ergitee humnaan na barbaadurra asirratti dhiifama na gaafattee dhiifama saniin wanta sirreessinu baay'ee jira jechuudha. Wanta baay'ee wajjin sirreessina jechuudha. Yoo akkas goote. Awwala sitti himu namni kasi barbaachisu, namni kasi wajji si barbaachisu hin beeku. Namni kasi wajji barbaadama ka ta'e jechuudha. Nama kamiyyuu bira deemtee waan gaarii hin arganne. Nama kamiyyuu bira deemtee waan si gammachiisu hin argine. Gammachuurra hin jirtu ati. Gammachuun keellee fagaate, qolleen kee fagaate, humna kee fixxe kun amma murteessite jechuudha. Soqiinsa dhaabe. Akkanaa miti. Yoo dandeetti jechuudha. Yoo dandeettee dandeettii kee hin beekaa, humna qabdaa, yaada guddaa qabdaa, abjuu guddaa qabdaa, hin beekaa. Kana hunduu hin beekaa. Wanta baay'ee waliin ka goone hin jira. Wanta ani godhee san muluu kasi wajji turee, kasi wajji rakkataa ture san anaaf si wal beena. Isa san hundaa balleessite jechuudha. Maaliif akkanatti aaree ka dubbadhu jechuudha. Aarii keessa ka jiru jechuudhaan. Aarii keessa ba'uu kan dandeenye jechuudha. Ammas namni ana na soquu hin dhaabne. Achi deemteellee nan dhiisni balbala kiyya irratti ka samii geettu ijoollee ilaalaa jira. Mataa haarawaa nama hin beene jechuudha. Maaliif? Ani immoo aarii kana keessatti wanta baay'ee hin haasa'a jechuudha. Anallee na fageessitee jirti. Wanta ati godhaa jirtu santu akkanatti fagaachisee murtiisii murteessee jechuudha. Humna kee yaada irratti ያለው ነገር
Rikardii akkanatti baasee isiniif dhageessisuu hin danda'a. Ammas jechuudha namni tokko na dhiisne. Kanaaf anillee viidiyoo irratti dubbachuu qaba jechuudha. Hin dubbadha, wanta baay'ee dubbadha. Ammas wanta baay'ee na bira gahaa jira. Yoo dandeette dhaabi. Yoo hin dandeenye immoo ani iccitii baasu kiyya hin dhaabu jechuudha. Iccitii baay'ee baasaa ammaan booda ka baasu iccitii immoo waan tokko namni kan yaadne iccitii baasa. Maaliif na dhiisne? Yoo nan dhiisin anillee si dhiisu jechuudha. Yoo narraan dhaabbatin anillee sirraan dhaabbatu jechuudha. Itti fufa. Akkanatti itti fufna yoo jette itti fufa. Kun akkanatti ati akkana godhaa jirtaa kun achi deemtellee waan tokko hin finne Sumayyas akkana goote anillee iccitiin baasa jechuudha. Wanta na bira gayaa jiru, wanta na bira jiru, wanta baay'ee jira. Ammas yoo na sodaatte na sodaadhu. Yoo sin sodaadhu jettee itti fufa yoo jette immoo anillee itti fufaa jechuudha. Iccitii guddaa wanta ani dubbachuu barbaade, wanta ani haasawuu barbaade san hin haasaa. Sa'iid dhagaye ati. Sa'iid bira haa ga'u. Viidiyoo kana like godhaa, subscribe godhaa. Sumayyaaf ijoollee ta'e argachuuf atumtu qofa Sumayyaa sooqii malee nama biraa hin dabalin. Waliin makiin argachuu yoo barbaadde jechuudha. Waliin maytee yoo ta'e ammas hin argattu jechuudha. Waliin maytee yoo deemte ammas hin argattu.